Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Abdii Komedii. Har'aan tana waa isinii qabadhee dhufe. Wanni isinii qabadhee dhufe akkaataa Facebook peejii itti banatan, fuula Facebookaa peejii akkaataa itti banatan qabadheen dhufe. Na hordofaa isinii hima. Inni lammaffaa immoo liinkii Facebookarra, liinkii YouTubeirraa Facebookarra kaa'ame. Akkaataa yoo tuyxan viidiyocha ilaaluu malee sabiskiraayib gochuu hin dandeettan. Wanta akka banattan, wanta san yoo banattan liinkii fedhe ka OMN ta'e, ka OBN ta'e, ka abbaa fedhe tuyxanii alaa xuul qajeelluun YouTube keessa isin galchee sabiskiraayib gochuu dandeettan, laayik gochuu dandeettan, koomentii gochuu dandeettanii jechuudha. Waan sirreeffamutu jira asumarraa yoo sirreeffattanii jechuudha. Sanillee isin agarsiisa. Amma akkaataa Facebook peejii itti banatan isin barsiisaa jechuudha. Na hordofaa. Tokkoffaa bakka tana tuyxan. Bakka sarara diimaarra isinii kaa'e kana gisee takkaaf cuqaaftan. Kanniin isinii fidaa jechuudha. Wantoota agartan kanniin isinii fidaa jechuudha. Kanniin isinii fida. Yeroo kanniin isinii fide as keessaa maal filattanii peejis tajettu tana agartee tabaandiraa diimaa qabdu tana peejis tajettu tana filattanii jechuudha. Isiisan tasarara diimaa irra isinii marsitan gattuyxan jechuudha. Yeroo gattuyxan an amma dura peejii wayii asirra banee jira. Kun amma dura banee kun dhiisaa rakkoon qabu. Isinillee akkanuma isinii fida. Akkanuma waan isinii fiduuf isin kan filattanii dubbisa hubadhaa. Kireet tajettu tan. Kireet tajettu san isiisan filattan. Kireet tajettu tan gisee takkaaf gadi tuyna. Yeroo gadi tuyne geet istaandard kunu akkuma jala bulee kanaan nuu kaa'e bifa kanaan nuu fidaa jechuudha. Bifa kanaan nuu fidaa jechuudha. Isiisan geet istaandard kaa'e kana gisee takkaaf gattuyinaa jechuudha. Yeroo gattuyne maal nu gaafataa? Peej neemis. Maqaa peejii nu gaafataa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa sirriin hordofaa. Peej neemisidha. Maqaa peejii nu gaafataa jechuudha. Asirratti anama maqaa peejii Oromoo wayii fakkeenyaaf Oromoo Jimmaa. Oromoo Jimmaa jedheetu isin agarsiisuuf malee hanbanadheen qaba. Oromoo Jimmaa jedhee erga barreessee booda maal godhaa? Neekist bakka kana tuqa. Neekist. Asna fidaa jechuudha. Neekist erga tuqe. Asna fidaa. Amma nu kana mala dhiifnee as keessaa filannoo isinii kaa'e jechuudha. Filannoo peejii isin akka barbaaddanii akka feetan irratti banattanii bareedina fuula sana agartee peejiin akkaataa itti banamu bareedina isinii filattaa. Ani garuu kan isin gorsu kana filadhaa isiniin jedha. Filattu nootan. Isii tana filadhaa isiniin jedha. Peejiin achirratti banamu sirriitti bareedallee. Personaalii vlog isii san irratti gattuyxan bakka diimaarra isinii marsanirra gisee takkaaf akkana gattuyxanii akkasi gattuyxanii maal isinii fidaa? Ammallee neekisti bakka jettu tana bakka sararratti isinii malu jira. Neekisti bakka jettu tana gadi tuyxanii jechuudha. Amma asitti weebsaayitii isin gaafata. Intar weebsaayitiidha. Weebsaayitii inni isin gaafatu yoo yuutuubii adda addaa qabaattan liinkii yuutuubii keessanii asirra kaa'attan jechuudha. Ka tiwutarii taate, instagiraamii taate, snaapchaatii taate weebsaayitii waan barbaaddan liinkii asirra kaa'attan isa isin gaafata. Isin kan akkasuma dhiiftaniiti yoo qabaattan irra godhattan. Intar weebsaayit kan jedhu kana irra godhattan. Yoo hin qabaanne immoo hin dhiiftan jechuudha. Anammaaf isin agarsiisaara malee yuutuubiin kiyya Abdii Koomedii kan jedhu dhaqaa sabiskiraayib naa godha. Kunooti ani hin barbaadu waan ta'eef maal godhaa? Bakka tana raayitii irra godhee neekist godha. Bakka tana raayitii irra godhee neekist bakka jettu sarara diimaarra isinii mararu sana gisee takkaaf gadi tuqa. Amma banadhee jechuudha. Amma baname piroofaayilii na gaafata jechuudha. Kiyaar Bashiirii irra godha jechuudha piroofaayilii. Fakkeenyaaf seef. Ammallee asin na gaafata jechuudha. Kiyaar Bashiirir dhiifama amma suuraa kiyya irra godha. Suuraan taa'e keessa jira. Dhiifama isiniin jedha bakka san keessaa muraa. Dhiifama na godha. Piroofaayilii irra godhaa jechuudha. Amma xumuree jira. Piroofaayilii hidhadhee dan bakka jettu sana tuqa jechuudha. Dan. Anamma peejii banadhee jira jechuudha kun akkuma agartan peejii banadhee jira. Kunoo peejii kana fakkaatu banadhee jira. Oromoo Jimmaa kan jedhu kunoo piroofaayiliin kanaa peejii banadhee jira jechuudha. Yoo poostii gochuu barbaaddan bakkuma tana gattuyxanii
waan barbaadan poostii godhuu dandeettan jechuudha. Akkasii ilmaan Oromoo kun kana jechuu barumsa keenya asuma xumurraa. Barumsa kana asuma xumurraa jechuu feejiin akkana banamaa isiniin jedhu barbaadeeti. Waan hordoftaniif galatooma. Amma takka isinii mul'isa. Wanni isinii mul'isu tokko ammallee bakkuma tana seenna. Bakkuma tana seenna. Liinkii yuutuubii irra kaayamu. Liinkii yuutuubii irra kaayamu kamiyyuu fayyadamuuf jechuudha. Hello, assalamu alaikum. Walii galatti amma kasini mul'isu liinkii yuutuubii irraa feesbuuk irra sheer godhamu tuwixanii koominti sabskiraayib gochuu akka dandeettan laaluu qofa osoo hin ta'in wanta banantantu jira isin mul'isa. Ol harkiftanii bakka siiting tajaajilu sana tuwixan kunoo sarara diimaa irra sinii maree jira siiting isiisan gadi qabdan wayita gadi qabdanii ol harkiftan oluma harkiftan oluma harkiftan oluma harkiftan kunoo amma bira geeneera sarara diimaa irra sinii mara miidiyaa ta'etu tuwixan jechuudha. Akkasiif abdii koomis sabskiraayib gochuun nu gargaara. Ayeke miidiyaa ta'etu san irratti gadi qabdan haga danda'u yeroo qusachuu barbaade isiisan tuwixanii kunoo liinkii banaa jedhama liinkii kee kun anammas dura banadheetan jira keessan cufamee isinii ba'a sarara diimaa irra isinii mara amma cufee jira agartanii akkanatti isinii ba'a keessan ani duraan waan banadhee jiruuf banaa jira amma sarara diimaa irra isinii mare sana agartanii isiisan akkas achi bantan liinkettiisan akkas achi bantan waan barbaadde ka yuutuubii irraa feesbuuka sheer godhame alaaxuun sabskiraayib gochuu dandeettanii galatooma.